Malen karbuti jeten weni ti jamala igimi da koriza jalangani Chafaka mure nadana weni ti jamala igina tiroriza garangani Odol chamal tu zakale kule ti jamala igimi sakala kutengera Sita betorbani gutu weni ti jamala igija bareda yarakula Yaliseto yalizeni kule ti jamala igija yaliseto yalizeni Sigate badu badema weni ti jamala igija tutona jalaseni ballo Ashama harkafuunee hordoftoota warqiitu biyya keessaa fi biyya alaa kan jirtan maraaf nageenyi araarri waaqayyoo iddoo lafa jirtan maratti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti galannii fi ulfinni waaqayyoof haa ta'u isinis nagaa fayyaa akka taatan abdii gootu waaqayyoo irraa qaba toleegaa guyyaa irraa viidiyoo biraatiin walitti dhufnee jirraa baga nagaan eedan isiniin jechuun jaaladha Gamanumaan gara viidiyootti osoo hin ceeniin duratti like share gochuun haga arraatitti na cinaa dhaabbattanii warreen na jajjabeessitan koomentii barreessuun na jajjabeessaa turtan hedduu galatoomaan isiniin jechuu jaaladha ammas akka isin na biraan hafne abdiidhaan isin eega isiniin jechuun jaaladha like share gochuun na jajjabeessuun keessan akka na biraa hin hafneen isiniin jedha yaada yoo qabaattan koomentii jalatti naaf barreessadha egaa guyyaa irraa viidiyoon kiyya xiqqooshii waan baay'ee namatti ulfaatudha waan dubbatamu hin qabnedha garuu haa ta'u malee xiqqooshii irraa dubbachuu barbaadetan jechuudha egaa viidiyoon kiyyaarraa dhugaa dubbachuu fi baay'ee miira keessa jira jechuudha baay'ee isaa ofitti aareeti jechuudha maaliif namni tokko egaa hiriyaa akka nama tokko hiriyaa ni qaba hiriyoonni kee keessaa namni akka kee jira laata yookiin immoo namni akka keetti si yaadu namni citii keessi qabatu fi namni citii keessi beeku namni furmaata si ta'u ni jira laata kan jiru tokko jechuudha egaa anis akkuma nama tokko hiriyaan ta'u jechuudha kan baay'ee jaaladhuu fi kan baay'ee kabajuudha garagaltee na nyaattee jirti jechuudha maaliif asitti osoo hin ta'in hiriyaa kan baay'ee jaaladhu biyyattaa wajjin guddadhe haa ta'u malee agaasiititti wal biraa hin hafne baay'een jaaladha baay'een kabaja ishinillee akkasuma naafi waan ishii tuqe sin beeku waan ishiin taate sin beeku garuu namni haguma fee nama jaaladhusi haguma fee nama kabajisi garuu hin amanin jedha kanaaf hiriyaanti as maalla goote ijjitii koo hundaayyuu hin beekti akkamitti waan hundaay koo hin beekti jechuudha anis keessa hunda baasee itti hima jechuudha akka kootti ishee ilaalee ishiin garuu deebitee hiriyaa koonarraa fudhatte jechuudha hiriyaa koonarraa fudhatte baay'een gadde haa ta'u malee fudhachuu ishee miti fudhachuu haa fudhattu garuu seenaa koo iccitii koo hunda osoo beektuu osoo itti himachaa jiru kanan irratti yaaduun ishee baay'ee na gaddisiise jechuudha baay'ee tokkoon ofitti gadde maaliif naman baay'ee jaaladhuudha naman iddoo koo buusee ishee ilaaluudha jechuudha garuu in ulfaata hiriyaa qabne jechuun sin ulfaata kanaaf maal isiniin jechuun barbaade hiriyaa shamarranii keessanitti iccitii keessan baastanii ni mina hiriyaa shamarranii garagaltee sin nyaatti waan ta'eef haa ta'uti kan koo darbe yaa fudhattu maaliif eegishittiyuu mul'atee fudhattee yaa fudhatte ani garuu waan jechuu barbaade siniini of eeggannoo godhaa jechuuf jechuudha asirratti seenaa keessanillee baastanii namatti hin himatina namni akkana waan ta'eef jechuudha naa kanaaf baay'ee isaa ulfaata haganas jedhee wanti dubbadhu tokko hin jiru baay'ee miira keessa galeen ture garuu asirra immoo namoonni akka koo hiriyaa keessanitti dhiyaattanii
hiriyaa keessanitti iccitii keessan baastanii himtan anarraa immoo maal baratti ture laata. Kanaaf fakkeenya isinii ta'uu barbaadeni malee himullee barbaade miti. Yaa fudhattu fudhachuuf ishee tasumallee nan gaddisiisu. Na kanan isiniin jedha. Tis akkana jettanii yeroo baay'ee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ootee maaliif yaadni kun keessa koo dhufe yeroo baay'ee jechuudha. Shamarran takka jechuudha hiriyaa ishii yookiin hiriyaa baay'ee jaalatu tokkotti iccitii ishii baastee himti yookiin inni immoo hiriyaa qaba jettee himti jechuudha. In barsiistiin yookiin jaalallee ishii sanii gaafa barsiistee gaafa jaalalleen ishii sun taskaasaa ta'e walii gadi deddeemee waa jedhe hiriyaan tiyyaa akkasitti garagaltee na nyaatte akkasittoota wajjin nyaadhu akkas na goote jenne jechuudha. Dhugaa yeroo baay'ee kana uggana gaafii natti ta'a jechuudha. Maal goote ishee inni jaarsi keessuun maaf janajjane maaf inni akka si qabu hin beekumoo akka si jaalatu hin beekumoo maaf janajjane maaf jaalata maaf ishee jedheef kun yeroo baay'ee naaf gaafiidha jechuudha. Dhunguyyoomina joo dhugaa rabbii maaliif hin jennaanani hiriyaan ta'e ishiin shamaraa suni badiin hojjenne dhugaa maaliif badii kan hojjete jaalallee keeti jaalallee konarraa fudhattee hiriyaan tiyyaa kan baay'ee jaaladhu jedhu jechuudha. Yeroo baay'ee maal goote ishiin erganii dhaqetti yaa fudhattu gandee inni erga deemetti immoo yoo hiriyaan kee shamaraa sunoma badiin qabdu kan badee qabu jaarsa keeti yoo dandeesse isa sanitti dubbadhu malee hiriyaa ta'e shamaraa san jechuudha maqaa ishiin balleessin. Ishiin shamara akka keetiiti ishiin akkuma kee hiriyaa naa ta'a laata jettee adeemuu dandeessi goyyoomuu dandeessi akkuma keessan jechuudha. Malee ishiin akkas na goote hiriyaa ta'e na nyaate hiriyaa ta'e maali na godhe haga jetta san jechuudha. Isuma abbaa manaa kee jettee boruuf abdatte yookiin jaalatte san jaalalleedhuma keessanii maaf akkana goote jedhii gaafadhu maafiin agam akkanni si jaalatu iyyuu kanumaan beekii jechuudha. Garuu sagaleen kee illee baay'ee xiqqoo dhageessisaa jiru nutti fakkaate. Innaa yeroo baay'ee dhugaa natti dhaga'amu kana jechuudha. Ijoolleen keenya yeroo baay'ee jechuudha hiriyaa shamaraa san irratti murteessuuf deemu jechuudha. Ishii irratti murteessu na wajjin hin nyaatte na nyaatte na wajjin dhugdee akkas na goote no akkas hin jedhamu dhugaa dubbachuuf ootee jechuudha. Kan dogoggoreenyu ni isa jechuudha. Sila akkasi jaalatu ni beeka sila haadha manaa koo siin jedhe sila hiriyaa koo siin jedhe si jaalata wajjin haasofta inni maa garagalee ishii san jaalachuu dhaqe. Asirratti isheetu dogoggore boo ishiin otuma ishee dhumtiyyuu haguma feesiin jaaladha ishii dhiisitu otuma jetteeni jechuudha. Inni erga gara jaalalaa sii qabaate maaf hin deemitoo ishii san jaalata maafin ishii san haasofsiisa maaf yaada akkanaa keessa gala. Kunaaf yeroo baay'ee gaafiidha jechuudha. Yeroo baay'ee hiriyaa shamarran akkas nu goote jennee maqaa shamaraa nyaanna jechuudha dhugaa dubbachuuf ootee. Tasumallee dhugaa dubbachuuf ootee wanta akkanaatillee na muddatee hin beeku garuu osuma na muddatee jechuudha hiriyaa ta'e shamarranii baay'een jaaladha baay'een kabaja. Garuu isa san dhuguma hiriyaan kiyya sun hiriyaa ta'e san jaalatee ta'e taana yoo danda'ama naate isa san gaafachuu yookiin immoo naaf hin danda'ufne yookiin immoo sarara adda ba'uudhaaf anis ona murteessite akkasumatti dhiisa malee hiriyaa ta'e saniin waliin lolu. Maaliif ishiin shamara akka kootii waan taateef ishiin shamara akka kootiiti ishiin dogoggortuu akka kootiiti ishiin wallaaltuu akka kootiiti ishiin illee akkuma koo guyyoomteeti ishiin illee jechoota namaa ilaalteeti. Kanaaf shamara sanitti murteessurra jaarsuma koo sanitti murteessee yookiin adda ba'u yookiin immoo wajjin itti fufu. Kanarraan kanaafetti garuu hiriyaa ta'e akkas na godhe hiriyaan ta'e hiriyaa konarraa fudhatte jedhu. Jedhamu akkas yaa fudhattu gaa erga inni deemetti malla dhibee. Innaa kanaaf yeroo baay'ee waan gaafii natti ta'u jechuudha. Waan kana kanan qabadhee dhufe iddoon dogoggoreetti immoo dogoggora kunaaf sirreessan isiniin jechuun jaaladha. Yaada kooti kuni badii goota soonaan jettanii
kun yaa waan yeroo baay'ee gaaffii natti ta'u jechuudha. Kanarraan kanaaf immoo isinirraa maalan baradha. Balleessan kanuma isheeti yoo jettanis immoo koomentii jalatti naa barreessadha. Shamaruma santu balleessaa godhe akkamitti irraa fudhatti yoo jettan jechuudha. Ani garuu akka yaada dhuunfaa kootti jechuudha kun. Maaliif yeroo baay'ee kan balleessu kan warri dhiiraa sun hojjete dhiisanii shamara sanitti murteessuudhaaf deemna nuti. Shamara sun waan balleessini bara. Kan balleesse suma waan ta'e jaarsuma keessanitti murteessi malee shamaritti sanitti murteessi. Maaf isheen akkuma keessanii waan ta'eef jechuudha. Annaa kanas hin jedha. Yaada biraa qabaattan koomentii jalatti naaf barreessuu hin dagatinaadha. Yoon dogoggores dogoggora koo kana jedhaati naa barreessa. Annaa baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja. Iddoo guddaan isiniif qaba hunduma keessanii jechuudha. Hiriyoota koo hundumaa kan taatan jechuudha. Isinin jaaladha. Osuma badii akka fe'ee argeeyyuu isinin jaaladha. Maaliif jennaan gaafa nani dogoggores gaafa ani rakkadhes kan na bira dhaabatu eenyudha? Isinuma waan ta'eef jechuudha. Dogoggora kootiifis maalii kootiifis hundaaf jechuudha. Kanaafuu akkasiin isinin jedha. Yaadni koo irraa kanuma fakkaata. Iddoon dogoggoree naan sirreessadha. Galatoomaan isinin jedha. Yaadoo qabaattan koomentii jalatti naa kaa'adha. Like share gochuun na jajjabeessadha. Inni biraa immoo wal jajjabeessaan isinin jedha. Viidiyoo haga dhumaatti dhaggeeffadha. Namni viidiyoo haga dhumaatti dhaggeeffate waa barata. Namni viidiyoo haga dhumaatti hin dhaggeeffanne jalqaba laale immoo homaayyuu barachuu hin danda'u. Kanaan isinin jedha. Nagaan naa turaadha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaariin isiniif hawwa.